Nagaan nagaarra caaluu nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Inni naaf isin gargaaree isaatii yeroo kan nuu kenne gooftaadhaaf galanni isaaf haa ta'u. Haala hundumaa keessatti gooftaan haa ulfaatu. Haala ta'ee fi haala ta'aa jiru hundumaaf iyyuu waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyoo gaariidha. Garummaan isaa sammuu bara baraan jiraata waan ta'eef haala hundumaa keessatti isa ta'eefis isa ta'aa jiruufis galanni waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee obboleessa keenya miiloon dirribaa irratti waan tokko duwwaa dubbachuu barbaada. Akkas naan jechuu dandeessu waa'ee isaa maaliif dubbattaa inni nama akkanaati naan jechuu dandeessu. Guyyaa tokko dubartiin takka ejjitee akka seera Museetti namni ejje tokko dhakaadhaan woqaramee du'a. Warri Faarisotaa kun seera abbaa isaanii baay'ee eegu, baay'ee cimsanii eegu, sirriitti eegu, muka abbaa isaanii, seera abbaa isaanii isa Musee baay'ee sirreessanii eegu. Kanaaf jarris badiin qabu gaafa isaanii dubartittii ishee ejjitee nama biraa wajjin ciistee arganii mandara keessaa baasanii ari'aa gaafa gara Yesuus Kiristoosii fidanii Yesuus Kiristoosii dhiisaa deemaa hin jenneen. Gaafa inni waan hundumaayyuu qopheeffatee yaa tokko duwwaa isaaf gale. Yesuus Kiristoosii kanaaf akkas jedhe. Lafatti barreessee mee isin keessaa namni an cubbuun qabu ani qulqulluudha jedhu dubartii tanaa dhakaa ol fuudhee woqaree haa ajjeesu ittiin jedhe. Jennaani namni hundi isaatiiyyuu xinnaa hamma guddatti inni dhakaa baatee ati cubbamtuudha si ajjeemna karatti si hambifna warri jedhan sun hundi isaaniitiiyyuu deebi'anuuf argan hundi isaanii cubbuudha cubbamoota. Kanaafi hundi keenyaayyuu cubbamoota waan jedhanii fi dhakaa lafatti darbatanii dhiisanii deeman. Dubartittiidhaan garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu kee sii dhiifamee jira lammata deebitee cubbuun hojjetini. Lammata deebitee cubbuun hojjetini. Cubbuun kee sii dhiifameera ittiin jedhe. Anis yaa tokko duwwaa dubbachuun barbaada. Namni kun dhibbaan dhibbatti balleessee hin jiru jechuu miti. Balleesseera. Namni kun balleesseera. Namni kun yaada isaas beektu, gocha isaas beektu. Gaafan akkana isiniin jedhu nama biraatu akka amantii keenya abaaruu fi akka inni amantii Ortodoksii, amantii Musliimaa abaaruu fi kana gochaa jira. Yaanni jedhu tokkollee dhagaan ture. Namni fayyaa qabu keessattuu duuka buutuu Kiristoos namni ta'e tokko amantii biraa abaarii jedhee obboleessa keenya kanan gorsa yoo ta'e namni suni duuka buutuu Kiristoosii miti. Namni sun jaalli Kiristoos isaaf galee hin jiru. Namni suni jaalli Kiristoos dipilii keessa bu'ee hin jiru. Namni kun balleesseera eeyyene balleesseera. Cubbama waan ta'eef Waaqayyo cubbuu jibba malee isa cubbaalessa ta'e hin jibbu. Obboleewwan keenya bakkaa fi biyya kam keessa yoo jiraataniyyuu iddoo haalaa fi iddoo kam keessa yoo jiraataniyyuu obboleessa kanaaf kadhadhaa. Namni hin kufanka. Obboleessi keenya kun eeyyene balleessee jira. Oromotu akkas jedha. Bishaan hammuma inni jiga ol qabanii jedha. Usuu akka amma ta'aa jirru kana kaleessa nama kanatti dhiyaannee isa gorsinee karaa hundumaan iyyuu yaada Kiristoos nu keessa kaa'isan isaaf ibsinee jaalala Kiristoos nu keessa qabsiisee biyya lafaa kana keessa nu kaa'ee usuu obboleessa keenya kana hubachiifne irra ta'e obboleessi keenya kun afaan isaa keessaa arraba isaa keessaa jireenya isaa keessaa arrabni isaa waan hamaan dubbatu amantii namas hin abaaru ture. Garuu
Awwaan tokko duwwaa dubbachuun barbaada. Mee kottaa akaakileen keenyas, abboonni keenyas, haawwanni keenyas xiqqaa guddaan kaleessa wal jaalatanii, wal kabajanii, wal dhageeffatanii, haala hundumaa keessatti bakka gaddatti wal cinaa dhaabbatanii, bakka gammachuutti wal jajjabeessanii, haala kam keessatti wal cinaa dhaabbatanii, abboonni keenya harrayyuu kan nuti walii wajjin jiraachaa jirru walitti makamnee jaalalaan amantii wal dandeenyee, wal dhageennee, wal hunduma keenyaayyuu wal dhageennee kan walii wajjin jiraachaa jirru gaafa wal kabajaan jiraate. Har'a garuu sooshaal miidiyaa kanarra wal kabajaan hin jiru. Xiqqatu guddaa abaara, guddatu xiqqaa abaara. Wal kabajaan hin jiru. Achi as bahee amantii namaa abaara. Inni musliimas inni gaafa inni abaaru, inni ortodoksis, inni musliima, inni protestantis gaafa inni abaaru achi as bahee lakki mucaa, lakki balleessaa jirta, badii hojjechaa jirta, lakki deebi'i, lakki nuuf hin ta'u, dhiisi, safuu fi duudhaa qabna, wangeelli kanaan hin babal'atu, quraanni kanaan hin babal'atu, macaafni qulqulluun kanaan hin babal'atu usuu jedhanii abboonni amantii fuula dura dhaabbataniiran ta'ee hamma kana ol bahee jallinni mataa keenyarra nu yaa'u ture. Har'a garuu jallinni sammuu keenya qabee, cubbuun sammuu keenya qabee walitti akka saree wal nyaachaa jirra. Kanaaf kootta akkas goona. Jibba dhiibnee jaalala labsina, wal dhageeffanna, diinaaf wallaalchuu dhiibnee walii keenya fala mari'anna, yaada jiru hundumaa irratti wal dandeenyee amantiin jaalalaan babal'ata, amantiin jibbaan hin babal'atu, arrabsoodhaan hin babal'atu. Maaliif abbaan barbaadee amantii barbaadetti amanuuf mirga guutuu qaba. Seerrinii fi heerri biyya tokkos isuma kana eeyyama. Gaafa ati waan hundumaayyuu gootee biyyi takka heeraa fi seera mataa, dambii mataa ishii kan ittiin bultu qabdi biyyi tokko jechuudha. Maaliif haala kam keessattillee, iddoo kam keessattillee usuu wal kabajne, usuu wal dhageeffanne, koottaa usuu jalqabuma wal dhageeffannee wal gorsine, jaalala Kiristoos nuuf qaba ture san walii keenya qabaannee, wal dandeenyee, wal kabajnee, dhiisi ti waliin jennee usuu karaa hundumaa wal deebimna turree. Har'a garuu madaan keenya babal'atu, jibbi biyya lafaa kanan dhaalu. Haala hundumaa keessatti kanaaf wangeelli akkas jedha. Ermiyaas boqonnaa 8:4 irratti ammas Waaqayyoo jedha, namni yoo kufe hin deebi'uree jedha. Namni karaarraa yoo cee yookaan yoo karaarraa gore karatti hin deebi'uree jedhee Waaqayyo Ermiyaasiin gaafata. Namni kun balleesseera, badii qaba. Garuu Waaqayyo du'a namatti hin gammadu, badii namatti hin gammadu. Waaqayyo Waaqa araaraati, Waaqa dhiifamsaati. Obboleessa kanaaf haa kadhannu. Obboleessa kanaaf bakka jirrutti jilbaan waan qabnuun isa dura dhaabbannee waan hundumaa keessatti Waaqayyo laphee isaa akka deebisu, Waaqayyo laphee isaa akka jijjiiru. Ani waan biraa miti. Namni kamuu badii inni balleessee fi itti gaafatama. Badii balleessee fi hidhamuu danda'a. Seera duratti seerri ilaallamee waan hundumaayyuu firdii argachuu qabu. Yookaan bilisaan dhiifamaan gadhiisanii sanii abbaa seeratu harkaa qaba. Garuu Waaqayyo laphee isaa jijjiiru. Maaliif Waaqayyo waan godhe hundumaafuyyuu sirriidhaa, Waaqayyoon dogongoru. Mucaan kun gara gooftaa dhufeera. Amma garuu namummaa isaatiin Waaqayyo badiinsa namatti hin gammadu. Warri haa du'uu, haa akkas ta'uu, maal haa ta'uu jettani maaloo obboleessa kanaafi isin ufuma keessaniifiyyuu Waaqayyoon kadhadhaa. Warri amantii biraas ammoo warri amantii musliimaa akkanaa san jechaa jirtanii garaa jaalalaa qabaadhaa, garaa dhiifamaa qabaadhaa. Namni kamiiniyyuu eeyyane balleessaniiran ustaazonni keessan, sheekonni keessan meeqatu amantii abaaraa oola. Garuu waan hundumaa keessatti yaada jaalalaatiin, yaada dhiifamaatiin usuu tokko taanee deemne har'a garuu wanti kun hundi isaatuun babal'atu ture. Kottaa hin deebina. Jaalalaa wal dandeenna, wal dhageeffanna. Jaalalaan laphee keenya hundumaayyuu mee kottaa wal jaalanna, wal dhageeffanna.